sadaffaa uummata Oromoo deebisee jechuudha. Gaaffii sadaffaa maalisi? Gaaffii sadaffaadhaa maalisi? Mootummaa uummataan filame haguurbaa poostaraan gad ergamu osoo hin ta'in kan isaan nuu filan osoo hin ta'in kan uummanni keenya filatee jallaa fi gowwacheessa osoo hin ta'in kan Aayyoo Baabboon isaa eegi hattuu haadha mana maarte osoo hin ta'in kan Aayyoo Baabboo jedhee cunqursaatti dhufaa dabra jedhatti kan okkolu osoo hin ta'in kan isiniin ajajamu raafuu danda'uudha qabna jechuudha. Na dhageessu. Kumba na dhageessu. Harge na dhageessu. Qabsoo mi'aa qabsoodha. Laalaa qabsoodha. Isin caalaa namni beeku hin jiru. Yoo isin irraa dhaabbattan gaarraa gara caalaa wanni beekaa hin jiru kana beekaa. Yoo gumaan bakar waaree akka ba'u barbaaddan, gumaan elemoogilguu akka ba'u yoo barbaaddan, hawwii jarraa baagadaa osoo aaduu biraa kuteessuun akka bakka ta'u yoo ka barbaaddan taate, filannoo tanarratti nama isinii ta'u warra isin guddiftan ka qabsoo kana keessatti hirmaachaa ture, ka Aayyoo Baabboo ergamaa ture, ka Wayyaanee ergamaa ture osoo hin taane, ka Naftanyaadhaaf ergamuudhaaf qophaa'u osoo hin taane. Ka abbaa gadaa keenya kabaju, ka abbootii amantaa keenya kabaju, ka qeerroo keenya kabaju, ka Minilik faarfatu osoo hin taane filachuudhaaf qophaa'uu danda'uudha qabna jechuudha. Kanaaf anis kaleessa akka ilma keessaniititti, akka obboleessa keessaniititti, akka nama isin biqilee barnoota Rabbiirraa fi faranjiirraa argateen isin bira dhaabbateetitti qabsoo kana xumuruudhaaf marxoo xiyya akka gabaree teenyatti ol sassaabadhee eebbiseeti jira jechuudha. Miseensa kaabaa'oo ta'ee abbaa keenya mararaan bar waan ta'e beeku kaaniin hanqaba eedi mirgaanii akkasii haasareeru abbaa keenya kana wajjin ta'uudhaan warra qabataman qabsoo murannoodhaan ta'uusaan nu wajjin qabsaa'ee mana hidhaa keessatti isin wajjin dararamee roorroo teessan beeku eenyummaa teessan beeku kabaja guddaa isin qabu wajjin taane filannoo kana keessatti dhugaan teessan hayti teessan akka bakka baatu kaleessa if kennina isin ture akkasii miti har'ammoo sagalee teessan isin kadhanna jechuudha. Goone bu'aa qabaadha. Wanni kalee walii ta'e dhugaa qabaadha. Nu isin hin kijibnu. Wallaahi billaahi isin hin kijibnu miti. Waan kalee ta'e yoo amantan beekumsa keenya irraa amantaa yoo qabaattan aantummaa nu isinii qabnu yoo amantan maraaraa guddinaa nuun gannu nuun gurguru yoo jettan baqqalaa gurguran baqqalaa garban nuuf qabsaa'e warus nuuf qabsaa'e yoo jettan Jawaar Mohaammed nuuf falmee agara fuuldurallee nuuf falma yoo jettan fuuti kun hoggansa barbaachisaa kan nu beekumsa muuxannoo ni qaba yoo jettan sagalee teessan nuu kennitan akka fedhii teessanitti akka hawwii teessanitti biyya lafuutti gaheessu.
wanni itti nu dandeessisu baatan tokkummaan Oromoo addaan tokkootu dhagaya Oromoo shilingii miti sharafamtu Oromoon takka takka fudhadhaa eeroo na dhageessu hattuu fi gantuun Oromoo bahaadiyatti gosayyatti amantiin qoqqoodeetiin aangoodhe Oromoo gowwoomsa yoo jette waan Oromoon ta'e hin gallu ajuusanaa gara fuuldarallee hin galuuf jechuudha. Kalammata wanni ani isinit dhaabu keessattuu magaalaa sabaaf sablammoonni keessa jiran keessa waan jirtaniif warri isin saamuu barbaadu warri saamichaaf hanna malee dalagaa hin beekne warri uummata Oromootirraa abdii hin qabne warri ergamuu baratee ammallee ergamuudhaan marta ol dachaafataa jiru sabaaf sablammoodhaan walitti isin buusuu barbaadan. Dhagaya uummanni Hararii obboleeyyan keenya dhiiga keenya ijoollee durii teenyaati wajjin jiraannee wajjin as geenye amaarri nu keessa dhufe akka malettu yoo dhufe obboleeyyan keenya biyya teenya uummata teenya sirna naqanyaa dira qabsoone malee obboleeyyan keenya amaaraa hin tuyinuu sa'aatii walii seenuu qabna jechuudha. Oromummaan teenya takka amantiin teenya adda addaami. Namuu akka abantanitti rabbii keessan Oromoof kadhadhaa walitti kadhatinaa walitti dhumarratti wanni ani uffatu kana beektanii huccuu uummata alaabaati. Uummata alaabaa naannoo kibbaa keessa jiru taa'aadhaan wal nu fakkaatu. Maaliif hin uffatu? Guyyaan har'aa guyyaa ayyaana isaaniiti. Ayyaana seeraa jedhama. Ayyaana waggaati. Nuti akka Kaabaawattis akka qabsaa'ota Oromoottis aadaa teenya hin tuqinaa jenne malee tanamaa hin dhiifni kabajnaaf aadaa ormaatiin ol guddifannee akka keenyatti deemnan tokko. Lammaffaa sabni kamiyyuu biyya kana keessa jiru dachii rabbi isaa kennee dirratti isaa dirratti osoo hin dhiibamin osoo hin dhiitamin osoo hin dubbatamin mootummaa ofiin filateen buluudha qaba jechuudha. Kanaaf qabsoo uummattoonni kibbaa hacuuccaa keessa ba'uudha koroja wayyaana hin jaarte keessa ba'anii naannoo isaanii uumuudhaaf godhan wanni gargaaru kanaaf uummata alaabaatiin yeroo takka baga isiniin ga'e. Oromoo filannoo tana nu filaa qofa hin jennu na dhageessu warri hawwataa na dhageessu itti uummanni na dhageessuuni nama isinii ta'u isinii beeka nama eebittanii guddiftan nama qabsoo kana keessatti hirmaachaa ture nama boruus biyya kana bakkaan gaa jettanii keessaa laalaati qaadimaatii nutti ni ta'a bakka bu'aa paartii keenyaa goonee gadi isinii finna isin filattan nutti ergitan adiin anis ni galu paartii keenyaas bakka bu'ee nuti akka Kaabaawaa